obboleessa irra guddaati sanumaafu yoo fedhes manguddoo fideetiin akkuma beeka akkuma aadaa akkuma echu heeraa fi seeraa sanitti abdii narra guddaadhaa anitti balleessee inni na balleessus anaatu mana dhaqee dhiifama jeeni qalee akka ajaa'ibaatti manguddoos fidee olchee bulchee. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu uummata keenya kan addunyaa mara irra jirtu salaamtaan teenya tan jaalatan kabajaa bakkuma jirtu sinaa geessu jecha akkasuma yuutuubaa artistii Durri Alii share like subscribe yaada qabdan koomenti kanna jechuu fedheeti akka seera eenyu biratti argama akkasuma nama isin beeytan nama qaaliif jechuu yuutuubaa guddaa duniyaa wajjin argama maaliif dhuftee waan jettan mata duree kiyya arra abdillaala eege hidhaa baafne bira gadin ta'e jetiin dhufe gizeen dhufu guyyaa khamisa takka dhufeetiin guyyaan khamisaa sanii namni hedduu alaamana guutee jira ollaa isaanii hundoo guutanii jiranii anis maruma moggaa ta'aatiin isa bilaquun dhaqqabnee deebi'e jechuu achumarratti arraniin dhufeenii ilaala yoon hin jiru xiqqishoo ofitti aara qaba ijoollee san jaamee duniyaan dubbisaa duniyaa guutakka. Takkanaati assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh daawwattootaa fi hordoftoota keenya akkuma durriin isiniin jetti eeywa durriin bakka hundattuu akka nu cinaa dhaabbate agartanii jirtan jechuudha. Gaafa mucaan biyya boollee gaafa akkasumatti na baasullee bakka miccir garuu kan hunda himee kacha keessaa na baase tokkoffaan isaa sanumaafuu galatoonfadhee akka nama tokkotti obboleessa kiyya rakkattus rakkoo fi bal'oo akkuma tana cinaa dhaabbattetti si wajjin dhaabbadhaa je'anii san dura viidiyoo mareetiin ture akkasumatti guyyaa nanaaree ala beellee quba qabdan jeetii yaada lamada deebi'ee ammas abdii guyyaa nan qabameetu guyyaa lama alan buliin miccir fursaa harkatee qabee jechuudha. Qabee torbaan takka hidhaa teessee san durallee duniyaatti ilmoo biraan deebiin ijoollee bira taa'ee ijoollee bira taa'ee abdii mana nu deebisaa jedhaniiti ijoollee saayibban isaallee ida'atee barbaaduu turan jechuudha. Fiixaa kana amma fiixaa fi jarri san guutuun amma dura viidiyoo wajji maruu turanii wal beekanii isinii kana hedduu iccitii maaltu jira iccitii yaada isaa dhiiroo isii tonoma kanatti ergee miccirna qabsiisee dhammoo ani anuma dhibdee jechuudha. Sanumaafuu ani akkuma agarte duriireef. Egaa uummata keenya dubbiin abdiin hunjee akkam fakkaatti bifa wal fakkaataadhaan koomii duniyaatti irra kaasee ture nurraallee ni qaba tan joona fakkaatti maaliif fiixaaf ijoollee san tana barbaaddu guyyaa nama galee eessa jiran hajoo namni ni beektan gaa biyya arabaa kanatti hojii irratti hundaa'u hojjetu malee nyaatee hin bulachuu kiyya kiraa manaa jechuun mana kiraa khafalaati akkasumas beesaallee jiraachisa waan hojjetu hanga danda'e jechuun foorsaa yoo cinaan qabaate karaa miidiyaa dhufee rakkoo uummata keenyaa ibsa akka nuti beeknu jechuudha. Akkasuma ijoolleen teenya tan agartan na cinatti muraat fa'a ibsaa fa'a akkasuma tokkollee keessuma jira haa ta'u garuu namni badaadha wanni jiru asirratti ni beektu abdii nurraa shakkii akka waan qabu na fakkaatti duneetti akka dubbatetti akka waan shakkiiti nuti isa barbaadu kana tolchina moo balleessine kan jiru daawwattoota keenya kanaan dhufe waan biraatii miti. Akkasuma nuti dalagaallee osuma qabnu akka wandalaatti osoo hin taane warra sabaaf yaadurraa jenneeti ijoollee hanga takka faraan faanii beektan jeetii yaada akkasuma muraadii fi ibsaa kanas beektan jeetiin yaada nama qaba biratti hedduu gaa ijoolleen shooraa addaa qaba jirti garee takkaan akkasitti buqqaanee yoo namni fuudhamee hatamu baar fa'a agartan gaa akkumatti baar barbaannu anaa fi faraan akkas ijoolleen sanis ijoolleen teenya ta'a amma abdii dubbatu kana muraadii fa'a ibsishaa fa'a mucaa tokkollee hojii jira akkas namni gareen hedduu dhagaa asin baane malee warra kaameraan garsiifne malee warra kaameraan garsiin akkasii baay'eedha nama dhibbaan lakkaa'amanii ammallee nama qabameef ijoolleen nuti ni baafnettee idellee keessaan bilbiltee natti himaa turteenilleen arraan tana viidiyoo hanga takka qabadhee isin maxxanseetiin jira guyyaa har'aa kana tana duniyaa biraan jira jechuudha. Taakanaati uummata keenya abdii badii qabamoo duniyaa badii qabamoo ijoollee san immoo durri kan jettanii warri yaada qabdan dhiyeessaa jala kanatti akkasuma ni beektanii ani gaafa duniyaan qabamtee gaafa ijoolleen duniyaa qabamtee gaafa abbaan mana duniyaa qabame qaama kiyyaan hangaan hundatti barbaadee duniyaarraa arkadheetii miti waan biraatii miti waan baasaan akka hin jenneen duniyaa yoo yaanee bakka biraa bullu bakka bullu waan ijoollee tanaaf waan
akkuma dhuunfaatti namuu ibdandee deeme waan kana mirkaneessinee jirruuf abdii irra nu qomachuun isaa maal akka ta'e naan galle ummata keenya maal naan jettan duniyaa yaadee qabdu asmara dabarfadhutis. Aywa daawwattoota fi kabajamtoota kiyya akkuma durriin isin jeessanii yookaan abdii dirqamatti qabaatee ijoolleen san ka barbaadde yookaan dirqama lammummaa walii qabna malee dirqama isa barbaadanii akka fedhe janii itti dhiisuus ni danda'anii. Har'a guyyaa san moggarta kaameraan irra dhaabbattee fakkeessa malee. Wanniin guyyaa san akka nama tokkotti ani mataa kiyyaaf ka'ee rakkoon isaa rakkootii yaajee kaniin aaree ala jiru mana deebi'ee ijoollee tanaaf cinaa dhaabbadhee mana kanatti isa deebisee kan akkamitti adawwiin nu dhaadetti adawwii qabnaa tana keessa namni nu barbaadu dhimma nu ba'a maaliif adawwiin gammaddii isaa ala dhiisee adawwii tumaa jechuun sin wallaallee baran leengadda akka sannaariyaatti itti xiqqeessanii tumaa jechuun sin wallaallees la'inoo hin jiru maaliif akka inni itti yaadutti yaadu inni man ala nagaxaree jeef diinatti yaadu inni isa fakkaatee fi akkuma fakkaatetti haa fudhatu akka fedhallee ta'u namni hammaateellee adda baatu eega jaarsettee maqaa jaarsaa waliin qabattee takka kabajaa wal biraa qabaachuudha yoo adda baatee kabajaa waan adda bu'uudha yoo jiraattee kabajaa wajji jiraachuudha kabajaa fi jaalalaan oduma wali nammeessin isaan nammeesse jee waan namtu irra gizee yaade boodaaf nutiin kun nama ilmaan qabu takka wanti teenya ijoollee teenyaa tan duraa ijoollee teenya kaboodaatti maal yaadne jeetii yaade san hunda yaadeen caljee hammeenyi saniif kana hunda dhiisee mana galee jechuudha. Sanumaaf daawwattoota kiyya arraas deebi'ee leengatta fiidiyoo gammachuu isinii marree ture. Fiidiyoo gammachuu ijoolleen mani guutuudha. Namnillee mana guutuudha. Akkasumatti muraadishaa fi jarri hundinuu maashaallah jedhanii baga si galchee jedhanii isaanillee kaawamantii barreessu haa bilbilaan barreessu ijoolleen sayyaada kan nattee turte akka nama takkaatti. Dirqamummaan isin lamee isin keessa jiddu ijoollee sanii fi isin jidduu jiru ijoolleen sana isaa dhufte maaliif hin arra durriyaan? Durri ijoolleen tun sa'a eebboo ta'eeti akka nama takkaa wajji dhuftan ijoollee sammush walii naa dhimmamanii odoo hin ta'in dhimmummaa oromummaatu isaan dubbisee akka nama takka si cinaa dhaabbatan si barbaadan roobaa fi mana micciiruu hunda dhaqaa harka guuratanii ijoolleen san mana miccii jirtu hunda cabsanii bikka meeqa rooba keessa deemanii barbaadan dhiigalamummaatiif barbaadan malee abdii xiqqeetti qabaatee yookaan maallaqa nyaachiseeti miti yookaan maallaqa kenneefiiti miti dhiigalamummaati waan isaan barbaadaniif saniifuu daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya. Ani kana fakkaata inshallah ammallee namnillee ni jira nama siyaameetiin akkana jeetti madde sambooda naaf abdi xiqqoon sammuutii tanaaf fudhachiisu fedha. Egaa akkuma beektan anis hartakkaan arrumaa yoon hin dhufee abdii nurratti koomee fi yaadin taane harkallee bobbaasuu fedhe anis akkasuma firan galleenis naarre Osmaan mana isaa jiru isa tasgabbeessuu eegalee ni gartanii na gubbaan duneetti fiigu jira. Maalin jaagaa kana hunda nutu godhe ammallee abdii akka aare dunataanis waan jenne akka waan goone takkaayis akka ira jechuun namni kun yoo aare ifin citaa keef hin cinne isaanuma kana jidduutiin araara buusayeen taa jira waan biraatiin mitachuuqi yommata keenya taakkasiiti abdii yoo duniyaa yaada biraa qabaate nutti himatu taakkaji yoo shakkisnu irraa qabaate akkana dirruma biyaa joo malee ijoollee san fiddanii akkana wanni joo kun naalli qaba beeka yeroo hedduu abdii barbaada si barbaada ijoollee ta'e barbaada kan deddeebi'u guddisana waan kana ta'eef ummanni keenyaas akkuma gaafa isin gadda keessertan gaafa isin baafne gammachuu gaddaaf gammachuu adda qootan adda qootan ni cinaa dhaabbachuuf isin galatoonfadhe namni galata nan beene namni galata namaan beene namaa miti isin galatoonfadhe galatooma arrallee borullee muraadishaa fi jarri ni cinaa dhaabbatisan galata qaba bas namni anisaa yoo arkallee isa dhiisuun teenye micciirii fi fiixaa fi turiinaadha. Taana qaqqabadhuus ol qabadhuus numaan jaa namni hin dhiisne turiinaa fi micciir fiixaa hojii isaan dhiisuun ta'a. Egaa akkuma isin beektanii nuti isaan warri barbaada kii qabaate ilaa ammaa na jalaa nafin isaan ijoollee taana hojii dhaabbachuu isaaniitiif haa galatoomani ilmaan Oromooti. Egaa akkuma isin beektanitti nutis yeroo duraatiif micciirgaa akka nurratti aggaamii gaggeessuu ture quba qabdanii akkana qofaa miti ammaas jechuu nama qaban ijoollee teenyaa mucaa tokko arraan dhagee ganama kana yaamanitti dhufe Ibrahim Jaanini mucaa san giseen seenaa isaa qoddu yoo nutti aarteessi dhiifama sin jenne nuti ammoo karaa keenyaan hamtu sitti hin qabnu beektaa hamtu waan sitti hin qabnee fi sababii nuti si barbaanneen
gaafa duniyaa mana galtee gammadaa turte gaafa mucaan kee galees gammachuun turte akkas nuti hatta mana micciirlee soo jireenye namachi jirullee jechuu ijoollee umaa takka miskiinallee harka babbaafne tumne naafeeti akka malatti ol barree abdii maaliin sinjaa kana gubbaadhaan wanni sinjoota kan jirtu nuu jettee haadha mana keetiin dhabini yoo kana akka dubbachuu ta'e taate rakkoon akkana bifa haaraan isii dhufti jechuudha. Fuula duraatiin narraas sirraas ni dhufti. Kun jechuun qaama tokko nuti Oromoon jenneeti kan lallabaa goonee akkasitti ijoollee liqabnee si barbaanne. Hammeenya biraatiif takkaas saamuumis takkaas jechuudha. Kajeellaa mana keessaa miti akka feetti fudhadhu ijoollees jechuudha namaa fidee badii isaanii hundanaa fudhata waan isaan balleessan yoo jiraatanis. Takkan balleessan ijoolleen. Yoo waan isaan balleessan. Dirqama namni yoo namaa cinqatee nama cinaa dhaabbate yoo badite eewa isin kanna. Ani kama taa'ee arrallee borullee ijoollee badii isin qabdu arrallee borullee haa galatomtu anaa isaan galatomfata. Guyyaa sana cinaa dhaabbatanii guyyaa rakkoo na cinaa dhaabbachuudhaaf haa galatoomanii. Nama hedduu jira nama abdii keenya nama maarreen keenya abdii keenya jee inni qabamee akkana guyyaa takka cinaa dhaabbatin santuu jira. Asaniifuu ijoollee sallaan arrallee mataa kiyya kana gubbaadha. Kabajaa na biraa qaban namni guyyaa rakkoo na biraa dhaabbatee kabajaa qaba. Namni keenya jee guyyaa dantaa isaanii cinaa dhaabbatee guyyaa rakkoo na dheesse immoo anaa asikkaa'e. Egaa akkuma isin argaa jirtan kana duneelleen irraa tana jechuun fuula isin agartanii aara hedduu qabdi. Yeroo isin tasgabbii qabdu namoonni beektan jechuun manni keenya. Nutillee dubbii isinitti hin guddifnu abdii akkuma isin jee as gubbaadhaan dhiifamaas jechuu barbaada. San bira dabrii badii ijoollee yoo qabaatte anaa furataa isin jee akkasii yoo wanni biraa jiraatte takkaas manguddootti himadhu takkaas jechuun. Nuun manguddoo fudhatee dhufee jechuun waan jira ni himatta. As baafna akkasitti gara haaraatiin miti karaa waliif fayyaa amma nuufisii walitti deema. Amma akkasii wanni jira ammoo wanni si dhaamu haadha mana keetii fi ilmaan kee itti roorrisin takkaffaa. Lammaffaa diina alaa akkuma ati qabdu duraanis ni beekta. Diina halaalaa diina alaa alumatti firaa eegi. Dunegaa nama jabaa dhiirarra onnee qabaattee akkasitti sa'aatii qabamtee harrafin kan harafteen bulin halkanii guyyaa rooba keessa galaana keessa deemtee si barbaadde akkasuma lallabaas goote qabdee mana si deeftee duniyaa tanaan jechuun gootummaas taniin hangana hin jenne jechuun yoo si faarsee amma waan biraatu si fakkaata ni qabdi jechuun waan namni qabu likkuma qabdii dhiirummaa akka dhiirti qabdu san taakkasii qabdii inumaa onneen si inumaa leencarra hamtuudha. Ati hidhamtee isin harafteen bulimee maaltu si dhagamaatu jaalala si qabdu jechuudha. Kana gubbaan ati isii hammeeffachuu hin qabdu haadha mana keetii nuukatti dhufee isii jechuu isii gargaaruu miti. Sifaanaa fiiguu jirtu abbaan mana kiyyaa kam tana bulattee fiiguu jirtu haadha mana keetii sanumaafuu isumaanuu dura dhiifama jiini dubbii tana yoo sii galee fiidiyoo kanaas jechuudha. Kanumaaf wanni marre malee waan biraatii miti sirriitti ilaalii yoo nuti badii qabaanne furanne karaa keenyaan hatta har'a yoo duniyaa qabaatellee naatti dhufe jechuu gargaarsa humnaa jechuu cinaan dhaabbadha jee gargaarsaaf naa dura dhufe yoo duniyaatti illee jechuu badii siitis naa fudhate kiyyaas fudhe tajoollee qeerrootis fudheetiin jira. Ummata keenya dhugumatti koometiin mirkaneessa maan nu mirkaneessanii koometiin nu mirkaneessa nuti badii dalagee moo abdii dalagee moo ijoollee dalagee moo durii dalagee moo duniyaa dalagee nu mirkaneessa as gubbatti maaliif abdii kanaan nutti aaree taa'uun dasnatti hin joon amma fakkeenyaaf akkuma duraan yeroo jaalla gammachuu duneedhamtu yoo lafiinnu ijoollee dhamtu yoo lafiinnu ammallee fuula duraaf hambaallee yoo jedhame akkasuma innetti hollaatis yoo jedhame inni micciir kuni ni beektanii akkuma duraattuu na barbaadu jira. Mana kana si gargaarsu jira deebii keessatti dambeessanaan jee heera jechaatiif na barbaadu jira hangaruu akkasii miti aqlii fiyyaaniin jira dhokodhee bakka dalagaa hedduu asiin bahu yeroon dhufee isaan kanallee to'achaa akkasitti bakka isaan jiraniif kanaas firaa gaggaafachaa deemu jira. Magaalaan sana keessa babal'isanii jiran waan uummanni godhu jiru arguu jirtanii isiniin himu. Ummata keenya asuma gubbaadhaan nageen nu tura garuu bakka abdii tana gajjabeessee bakka abdii tana irra deebi'aatii laalaa yoo nuti balleessines duniyaan balleessus badii fudheen ijoolleen balleessus muraatii fi ibsaan balleessanis badii isaanii fudhe an balleessus badii hafi fudhe abdii waan fadheen naa dabachuu danda'u obboleessa irra guddaatii sanumaafu
yoo fedhes manguddoo fideetiin akkuma beeka akkuma aadaa akkuma heeraa fi seeraa sanitti abdii narra guddaadhaa ani itti balleessee inni na balleessus anaatu mana dhaqee dhiifama jeeni qalee akka ajaa'ibaatti manguddoos fidee oolchee bulchee